Kabajamoo kun kordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan guyyaa addaa keessummaa qabna. Keessummaan keenya guyyaa addaa aadde Hayaata Hamdaa jedhamu. Aadde Hayaata Hamdaa kan jiraatan as biyyuma Noorwee. Aadde Hayaatiin waliin addaa sagantaa dhaabbataa yookaan waldaa aksiyoona naatoo jedhamu irratti waliin mari'achuuf asirra dhiyaannee jirra. Aadde Hayaatii waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan si godhe kabajtee asitti argamuu fi ulfaadhuu galatoomi siin jedha. Anaa dhufu baga nagayaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhufte. Galatooma isinillee asirratti yaada keenya akka garaagaraa xaxxaaraa jirru argitanii nu afeeruu keessaniif baay'ee galata guddaa qabdanii. Tokkoffaammoo miidiyaa tokkoffaa isin nu afeertanii baay'ee galatooma jedhanillee. Yaa ulfaadhu dhugama namni yoo waan wayii hojjetaa jiraatee arganii jedhanii wanta sana yoo harca'iinsi jiraate wanti kun harca'iinsi isaa akka walitti qabamuuf jecha miidiyaan kan uumameef illee kanuma. Hojiileen nu hojjennu illee hojii hawaasa deeggaruuti. Kan deeggaruun siyaasaa qofa osoo hin ta'in gama diinagdeetiin illee hawaasaatti yaada namoonni qaban gara hawaasaatti baasuuni. Kanumaaf akka dhaabbaticha dura bu'aatitti waan jirtuuf jennee si affeerree keessaa mee guutuma isaa gara keessa lixee waa'ee waldaa aksiyoona naatoo dubbatuu dura mee Hayaatimmaa Hamdaayyuu eessa dhalatanii guddatanii eenyu miidiyaa kanaafillee keessummaa yeroo jalqabaatiif keessummaa waan taatee nu dhufteefi mee of ibsiitii. Hayaati eenyu gabaabamatti Hayaatiin maaltu ibsaa amma eessa jirtu waan jedhu unitti. Galatooma ani dhaloonni kiyya Oromiyaa irraa naannoo Arsii keessa bakkeen ispeesikiitti guddadhee Abboomsa jedhama. Achuma dhaladhee achitti hin dhalanne xiqqoo gara naannoo gaxarii keessa dhaladhee achi itti guddadhee garuu Abboomsuma. Booda yaa baradhee narsillee ta'ee heerumallee ilmaan horadhee achirraa akkuma baqataa akkuma Oromoo tokko biyya nasin dhufe. Eega dhufellee achitti immoo kan irra tarii tokko narsi ture achitti ani hojjaa narsiitiin hojjetaa ture. Hojjaa narsiisaniin waa hedduu waa'ee biyya sanii keessallee baradhee eegaa as dhufellee waa'ee fayyaatarraan fayyamaan hojjedha. Akkanuma jiraadha yaa ijoollee qabaa ijoollee lama qabaa Noorwee haga dhufe amma amata 17 yaa jiraattu biyya Noorwee amma. Bareeda dhugaa yaa waluma jala jirra anillee naannoo waggaa 14ti wagoo gargar hin jiru. Hayyemee dhugamaa namoonni biyya Oromiyaa kana irraa karaa adda addaatiin baqatanii bayanii jiranii. Wanti biyya keenya nu baqachiisu akkuma beekamutti wantoota hedduu diinagdees ta'a siyaasas ta'a wantoonni adda addaa waa'ee jireenya jirullee karaa adda addaatiin namni hin baqata. Baqatanii immoo warra baqataa ta'anii baqattummaa sanitti hafan ta'uu dhabuun gaariidha. Inni kun wanti waan kana jedhee fi waan hojjetaa jiru. Tokko karaa miidiyaa gaggabaabaa irratti waan argaa jiruu fi baqattummaan yoo itti biyyatti godaanan sanitti godaananii cal'isanii taa'anii waanuma nyaatan bitataa mana galaa nyaatan baqataa ta'anii jechuudha. Namoonni hojii ammaatiin nama hojiiti malee biyya kanatti baqattoo miti jechuudha. Mee kallattimaan gara waldaa aksiyoona naatootti deemna. Mee waldaan aksiyoona naatoo maali? Mee jalqaba maqama isaa irraa maqaa naatoo jedhu kana akkamitti moggaaftanii dhaabbatichi kun immoo maaf hundaa'ee mee gabaabamatti waan kana naa jedhu. Akkuma beekamu ani narsii ta'ee hospitaala keessallee hojjedhee ture biyya sanas jiraadhee ture ammallee hin deddeebi'a
yeroo baay'ee hospitaala invaatitti godha yoo maraa dhaqu peeshantii ilaaluu jaaladha. Ispeeshaalii jimaata hospitaala keessa deemee dhukkubsataa lallaalaa. Haakimtoota fi narsoota illee warra an beeku baay'een jiraniyyuu gin warra jiruun sodaadhuun gaafadhaa hunda. Hir'ina guddaa jira. Kanumaan bakka yoo maraa hin gadda ture. Si ani ijoollee qabadhee odoo as galee odoo jiraatuu barbaada biyya sana odoo amma danda'ame. Waan tokko gilliin banadhee odoo jiraadhee jedha. Gin jiraatuuf manni yaalaa baay'ee dadhabaa. Odoo rakkoon sirra ga'ee dafeetiin yaalli bakka waa hundaa. Nyaanni hin argamu. Firiijii keessa waan keettuun qabdu waan dheedhii malee amma fakkeenyaaf aanan akka bishaanii dhuguu baratan namni asitti dhadhaa waan jedhan rakkoon beekanii. Biyya sanitti godhamuu ma danda'a tokko hin godhamanii. Kanumaan bakka aariin maaliif waan tokko godhuun kaane ka jedhu kaka'aa ture gizee dheeraaf yaadaa ture garuu hin sodaadha ture ijoolleen tiyyaalleen daa'immanii baratuu qabanii. Kanuma kanaan obsee booda gizee amma zayitiin gizee takka biliyoona 5 hojjetaman jedhan naannoo biraatitti. Zayitiin uma sana faabrikaan sun eebbifamee himamu widdii ta'e. Maalummaaf uummanni keenya kun jiruun salphifannee hojjetanii ka jedhu aarri garaana bu'ee waldaa dubartoota qabnaas Osloo keessatti ani osannoo Osloo galee Zoom irratti walgahii qabna ture osana gizee koronaa sanii. Ijoollee jara kanatti kaasee. Jarri kun bar waan dhugaatii bar waan naataa sooftu waan hin yaadamne jedhanii maqaa baay'ee na wajjin haasofte nama waliin kalufnu takka gizee dheeraa itti haasofne kuunifatanii nama irraa rafanii itti dhiise xiqqoo laf kaayee biyya dhaqee mammari'adhee haakimtoota illee namallee dudubbisee mee haakimii qabnaa ka jedhullee qo'annoo godhee yoo laalu haakimtoonni teenya nama baay'ee jira. Gin namni gurmaanii waan tokko muratanii garaa hidhatanii akka saba duraanii faranjii sanitti hojjetanii keessaan baanii. Kanumaaf jiruun biyya teennaa jiruu amata 203 har'aati biyyi faranjii ka'eer keessa jiraatti akka taarika isaanii dubbifutti. Kanan akka kaasee waldaa kana jaaruu qaba jedhee deddeebi'e. Yoo deddeebi'ee jedhu nama aktiivii goobazii argadhe amma naatoo nama nu baasi kana fiduu fi abbaa seeraati dhalataa Oromiyaa naannoo lixaa Arsii naannoo lixaatti natti fakkaata. Bakka hayaat waan ajaa'ibaatiin deemta jedhee baay'ee dinqisiifatee waa hunda seerallee nu barreessee haayilaayitii nu fidee maqallee nu baasee naatoo jedhee maqaa 3 nu fidee naatoo keessaa filanne gaafsanii. Walgahii duraati naatuuf yoo goonu nama mucaa santu nu baase naatu mucaan abbaa seeraa suni kan akka kaasellee kana kunoo hir'ina nyaanni hin jiru hikimnaan hin jiru dawaan hin argamu indegana dammoo seerri dawaa biyya itti gurguran nu amma asitti prescription ka gurguran ka hakimiin barreessuu fi ka dhayixee bitattu tuura paaraaseetti achi waan xiqqoo ta'an ta'in dhayixee hakimiin bitattu achitti gina akkuma nyaataa seentee bitattaa antibiyootik resistiin haayii kanuma kana bakka kan akka kaase. Akkamitti dammoo ilmaan teenya asitti facaafnee ufumaan nyaannee lubbuma teenya tursiifne biyya namaatitti facaafnee duunaa odoo wal hidhannee nama miiliyoona tokko taanee odoo birri takka darbine gizee takka miiliyoona darbina dhibboo darbinu miiliyoona 100 darbina. Kanuma gadi bu'eetiin maaliif haga qonnaan bulaa keenya gahutti addaraajjaanee itti himnee walitti finnee uummata kana akka itti dalaguu danda'an itti himnee maan dalayne ka jedhu tun akka kaase kanuma. Fi ka'ee naatolleen akkatti nu bahe maqaan. Haa baay'ee ulfaadhu dhugaa maqaan naatoo jedhu naan deebifne naatoo jechuun namoota tokkoof naatoo amma nu biyya amma keessa jiru kanatti naatoo jedhu waraana maqaa waraanaatillee immoo naatoon naannoo keenyatti mee maal jedhama? Naatoo jedhee wanni inni gaafsane wanni godheef micoomtuun nu naatetti. Nuun rakkattee maaliif hin goonee namni wal jaare waan dadhabu qabu ka jedhu dhuftee naasuu teenna qabdi yaada keenna qabdi. Kanaaf naatoo jedhanii naatoo saniif filatan. Naatoo jechaan afaan Oromoofaatitti nama rifatu jecha. Rifatiinsuu nama yaaduu kana jedheetiniin nu baasee mucaanii dammoo akkuma hiikaa isaa sanii jecha. Anillee wanti waan kana si gaafadheef dhugamaa yeroo ammaa kanatti namni walii rifaatuun waan guddaadha. Walii rifaachuun namni walii rifatu jiraachuun gaariidha bara itti namoonni bu'aa gabaabdu jecha walitti miidhanitti namni waan walii rifaachuu qabaatee naatoo walii qabaatee waldaa haga nagahu kana uumuuf carraaquun baay'ee waan deeggaramuu qabu. Mee wanti ati jette akkuma jirutti ta'eeti dhaabbatichi kun gaafa ham jalqabe haga eegale turee
amma sadarkaan inni irra jiru maali? Ture amma ji'a 5 fixeenatti fakkaata. Ji'a 5 kana keessatti gizee 4 deddeebi'ee gadi dhaabuun isaa salphaan turre nama walitti gurmeessuun seerri isaa cimaa ture. Kan hojjetamu Finfinneetti ture kana deddeebi'uun torbaan muluu nu teessisan seerri kun hin ta'u sun hin ta'u jedhaati baay'ee baasii guddaa baasaa turre. Seerri sun nu dhabnaan amma hayyama adda addaa baasuu qabna hayyama saniin baafne. Nama 46 gurmeessineetiin walitti gurmoofneetiin birrii buufne haga 690 jedha seera irratti san buufneetiin hayyama daldalaati irratti galmaa'uu qabna turre. Suni godhamee dhume indoom namni amma gara 70 ta'anii namni itti miseensisadhan baay'ee jira. Itti ol idaanitiin namni baay'atullee waan gara fuulduraa waan hojjaan baay'atuuf faabrikaallee waan baay'ifnuuf waan jedhee hospitaalli kunis waan salphaan barbaadu namni baay'atuun hojjaan walirraa salphisa jennee goone. Amma ji'a 4 ji'a 5 fixe already gin hayyama hunda finne amma tokko amma hatattamatti laaboraatooriin biyya keessaa dawaan hin jiru jedhan baqa almost dawaan laaboraatoorii ittiin hojjetan hin jiru jedhan. Nama odoo laaboraatoorii ilaalle bakkeen kun nan dhukkuboo jedhe haakimiin xongaa miti laaboraatoorii ilaalee achirraa dubbisee bu'aa argisiisurraa dawaa ajajanii kuni baay'ee inni jira jedhani. Indegana dawaan galullee karaa adda addaatiin galaa yookaan hir'ina qabaayyuu jedhanii baay'illee wuddi jedhan haga eegame oli. Kanaaf dawaa galchuu irratti nu gargaaraa jedhan haakimtoonni narsoonni wanni hundi warri keessa beekani. Amma saniif daddafnee laayisensii dawaa ittiin galchinu ficcisiifne already fixaarra. Kaampaanii dawaa irraa galchinu ka Itoophiyaan hayyamteef bichaa ta'uu qaba jedha seerri Itoophiyaa suni isa barbaadaa jirra jara sana argatuu fi suni lammatammoo amma pilaaniin kennaa duraa birri biyya keessatti darbu hospitaalan itti ijaarraa. Birri biyya alaatitti diyaaspooraan biyya addunyaarraa jiru ijoolleen biyya araballee jirtu irratti hirmaattu pilaaniin kenna akka isaan irraa hirmaatanii. Birri san immoo daariikti akka isaan first phase yoo darbinu ka amata duraatiin yoo rejistirii taanetiin darbinu tokko arfaffaa darbina sheerii bitannurraayi. Isa san walitti qabnee dawaa binnee galchina biyyatti ka jedhu pilaaniin kenna saniif fiffiigaa irraa almost hayyama finne amma bakka onuun ji'a 5 garuu dheeraa nurraa fudhate akka afaan hin jennu kana waa hedduu jira. Loogoo baasutu amma tokko loogoo nu tursiise. Loogoo jechaan Google irratti miidiyaa addunyaata irratti baya. Google yoo godhan gadi baasuu hin danda'ani. Sun immoo irratti eegamuu qaba namni kuni kiyyaa yookiin jedheetiin yaada kana yookiin maqaa kana yookiin diizaayinii kana irratti dhufutu jira. Saniif ji'a 2 jedhanii ji'a 2 amma 15tti akka galmooftanii horofarra jirtan. Hayyama isinii kennine ittiin beeksisuu hin dandeettanii jecha jedhanii ginseerri ji'a 2dha ji'a 2 turu jedhanii sanii kadhumaa isaa yoo amma xiqqoo kana tursiisi waan biraa fixanne almost hagana fagaannee jirra. Baay'ee deemtaniittanii baay'ee deemameera dhaabbatichi wantoota amma waa lamatu xiqqoo dhageeffattoota kennaafillee akka ifa ta'u waldayichi waldaa aksiyoona naatoo jedha. Aksiyoona sheerii bitama jechuudha. Waa'ee namoonni miseensa horachuun illee hin jira, sheerii bitachuun illee hin jira. Wanta saniif banaadhamu akkamisin? Aksiyoonni ayinata lamatu jira. Tokko kan namni walitti gurmaa'ee 5 irraa haga 50 namni tokko walitti gurmaa'ee tokko hojjetu. Odoo aksiyoonan gurguree jecha. Kenna kun immoo walitti gurmoofnetiin dhaabna. Warri dhaabnu kun hundeessitoota jedhaman. Hundeessitoota moo maal jedhama? Waa jedhama. Hundeessitoota jedhamna. Nu walitti qabna. Beeksisa irra hojjannaa, hayyama irratti baafnaa. Nama infiniitiivii baqa hin dhaabatu. Miiliyoon Oromoon 66 sunillee bitatuu hin danda'an. Oromoon 60 sunillee bitatuu hin danda'an dhaaban qabu kaampaanii guddaa. Feezii 4 qabna. Feezii 1 irratti dawaa galchinaa kan lammataa hospitaala ijaarraa. Achi booda immoo Oromiyaa keessa bakka hundatti faarmaasii banuu barbaanna. Gilleen miknyaatuun faarmaasii nu dawaa yoo seensifnu isaan yookiin waagaa itti jedhanii yookiin akkuma baratan akkuma nyaataa fi shunkurtii minaamina abbaan fedhe dhaqee bitataa naatoon seera san hambisuu fi xaariin isaati. Faarmaasii banatu qaba. Waagaa haga danda'ame uummata akka gadi hir'ate ta'uu qaba. Liqaa liqeeffatu pilaaniin qabu ganzaba uummataatiin hojjetu barbaada. Yoo nama liqaa malee nu liqeessu mangistiin birrii qabaatee nu liqeessu ta'e bichaa liqeeffanna malee waladii waan dhala qaba liqeeffatu hin barbaannu.
ምክንያቱም uummata jara uummata irratti fayyadama yoo san waagaa gadi buusuu hin dandeenya baankiif waan hin kafalleef kanaaf haga macarrashaatitti jechuun kee miliyoonni Oromoo miliyoonni 60 illee irratti hirmaatuu hin danda'anii sheeriin amma gurguramuuf baname already. Nu amma warri 70 jedhu kun warruma gadi dhaabu. Haga nama 150 gad dhaabuu hin dandeenya. Nu walgee irrattis nama rakkisa jennee indoomoo dura 40 jaarra dhaabuu ennaa namatu nu kadhatee namni cinaan miliyoonan isin seenna jedhanii kun immoo indoom bakka takkatti isin darbina uumama jennaan ishee haa ta'u dhaabuu barbaadanii jennee fudhannee gara nama 70 taana amma. Infinity lakkoofsan qabu jecha baay'ee gurgurama ganaa gurgurama addunyaan mulu irratti gurgurama akkasii. Baay'ee ulfaadhu adda baasuu barbaadeeti asitti namoonni tokko miseensuma ta'anii dhaabbata kana jalatti akka miseensatti warroonni ta'an jiraachuu malaa kun immoo sheerii bitataa amma akka hubadhetti waldaan aksiyoonni naatoo kunin ammaa fi namoota 70 hundeessitoota yookaan warra dhaabbaticha kana yookaan waldaa kana bu'uuressitoonni kun isaanii immoo walii galameeti gara sheeriitti gurgurutti deemamuuf deema jechuudha. Kun waan bareedaadha baay'ee waan namatti tolaati waan jajjabeeffamuu qabu. Nu amma gamanumaan wanti waan kana irratti akka ibsa haga wayii kennituufis gaafachuuf deemneefillee kanuma maafi karaa adda addaatitti guruppii adda addaa irratti namoonnis waa wayii guruppii sanitti nu makanii hin arginaa wantoonni ifan ta'in hedduu waan jiraniif inni kunillee sababa namni gadi ba'ee miidiyaatti ba'ee wanti kun kana jedhee hin dubbanneef ta'a jedhee yaada. Haa ta'u wanti hunduu yeroo fudhata. Mee asumarratti wanta tokko si gaafadha. Amma yeeyyamni kun biyya amma keessa jirtu kanaan waan wal hidhatu qabaa? Yoo duraa hin qabu. Hayyama kabaasan warra biyyaati. Ani sheerii achitti bitee ture akka misaalee ta'a jedheetiniin miiliyoonaan rejistarii ta'uu qaba jedheeti. Dhaqeetiniin gaafannaan inni dhalataan Itoophiyaa tokko addunyaa fedheerroo jiraate kaampaanii kana sheerii bitatuu hin danda'a jedhe. Asitti itti yaadee ture yoo duraa biyya alaatti bannaa Ameerikaa illee yoo ta'e odoo kaampaaniin nu gubaatee minamina Karooliinaa bakka jedhamutti addunyaa irratti biiroo achitti banata namni sheer kaampaaniin wanneen achi aksiyoon achitti inshuraansiin baay'ee gaaraantii jedhan alama irratti warri abbaan qabeenyaa hunda achitti bitatanii yaannee turre yoo dura. Gorsoonni kennu warri abbaa seeraa akkasumas jedhanii turan. Gin amma yoo laallu birriin sun oodiitii ta'uu qaba biyya alaatitti. As deebi'uu qaba biyya Itoophiyaa keessatti homaa hojjetuu hin danda'u. Hin dhayinaa itti hojjenna dawaan gurguraa asitti deebi'uu qaba jecha. Kanaaf asitti aksiyoonumaatu bituu hin dandeenyu. Achumatti bitatanii asuma birrii erganii birrii yoo ergan garuu asumatti nu darban akkaawuntii bannee maabaraan nama 5-6 ta'anii bannee akkaawuntii tokko bananii achirra nu galchanii nu dawaa binnee galchinaa jecha. Dhugamaa wanta kana wanti si gaafadhee fi yeroo tokko dhaabbata biyya alaa kana keessaa namoonni hundeessanii yoo akka NGO ka jennuun amma dhaabbata miti mootummaa ka ta'an kan akka amma harka qalleeyyii gabaa madaalayaa ta'e tokkoon gatii madaalayaa ta'e tokkoon hawaasa tajaajilu kana yeroo namoonni biyya alaa ta'anii hundeessanii dhaabbata diyaaspooraa jedhama. Yeroo baay'ee isa kana maaliif irra guddaa namni biyya keessa jiru galiin isaa kan dhufu biyya alaa warroota biyya alaa irraa jiran jedhanii eegan jechuudha. Isa kana akka hin taanee fi wantoota kana adda baasuuf gaafii kana si gaafadhe amma akka hubadhetti dhaggeeffattoota keenyaafillee fi warroota miseensa ta'uu barbaadaniif sheerii kana bitatuu barbaadaniifillee daangaa hin qabu. Akkanatti fakkaatutti biyya alaatiillee namni biyya alaa jirtanillee bitatuu dandeettu namni biyya keessa jirtanillee bitatuu dandeettu jechuu sheerii kana. Haala kanaan immoo akka maallaqni galiin
dhaabbata kanaaf oolu kan argamu biyya alaa qofa irraa miti hawaasuma naannoo irratu achuma akka ta'e hubadhe isa kana dhaggeeffattoonni keenyallee kana nu hubatanii sheerii biyyuma kamii irraa iyyuu haa jiraatanii lafuma kamii iyyuu haa jiraatanii gaafa dhaabbanni yookaan waldaan aksiyoonni naatoo sheerii isaa gulguluu takka jedhee eegale irraa kaastanii akka amma adde Hayaat jedhaa jiranitti sheeriin gurguramuu eegalaa jira. Kanaaf bitatu ni dandeettu jechuudha. Inni kun dhugama maali jajjabeeffamuu qaba. Yeroo baay'ee naannoo keenyatti yoo jennu naannoo Oromiyaa keessatti namoonni baay'een diinagdeen fagaatee hin jiru jechuudha. Hawaasni keenya akkuma amma adde Hayaat kaaste sanitti faarmaasiin tokko dhaqanii namni akkuma barbaadetti akkuma nama waan nyaataa bitatutti bitatee qoricha san fayyadama. Inni sun fayyisuu caalaa rakkoonni geessitu baay'ata jechuudha. Nu warroonni fayyaa irra hojjennu. Isa kana hambisuuf immoo haa danda'amu biyyattiin naannoon Oromiyaa badhaadha. Hundallee waliin gayamuu yoo dadhabame bakka nama takka jedhee jalqabetu lama sadi jedhee deema waan ta'eef gamma jirruun dhaabbata kana deeggaruu dhaabbanni kun akka miilaan gadhaabate saba harka qalleeyyii ta'e kanaa fi kan otoo mana yaalaa dhaquu hawwee gatii itti achitti kaardii ittiin baafatu uyyuu dhabee manatti du'aa jiru hedduu waan ta'eef wantoota akkanaa kana yeroo naannoo keenya dhaabatuuf inni jalqabu deeggaruun dirqama keenya jedhaati. Mee ammallee gaafii namni waa nama gaafatu kun gaafii ima gaggaafata. Dhaabbatichi kun waldaan aksiyoonni naatoo kun yeroo jalqabaa fi waajjira isaa yookaan damee waajjiradha eessaa godhataa isa kana wanti jedhuufi namoonni tokko tokko bakka dhalatanii naannootti dhalatanii itti achi hundeessuu yookaan magaalaa gudditti biyyattiitti hundeessuu yookaan magaalota gugurdaa yookaan bakka istiraateejii ta'an namootaaf oolanitti mee eessatti yaaddanii eessarra qabdu jechuudha. Yoo dura Hadaamaa jedhanii haakimtoonni baay'inni achitti argamanii Hadaamaa jennee turre. Garuu amma Hadaamatti godhuun hinnu shaggaritti ijaaruu hennaa lixa Oromiyaatiif Oromaatiif eddugalaaf bakka hundaafuu eddugaleetti jedhaniitiin shaggaritti ijaaruuf pilaaniin amma kan mana waan hospitaala. Amma garuu lagiseef biiroon keenya Hadaamaa qabalee 13 keessa achi jira. Magaazinni dawaatti galchuuf kontiraat kiraayii fuunilleen achi jira. Biiroon keenya amma achi jira lagiseef. Gara fuula duraa gizee gabaabaa keessatti Finfinneetti akka shaggaritti akka ol dhufnu natti mijjeessaa jira. Wanti kanallee wanti si gaafadhee fi adda baasuun maaliif namoonni tokko tokko waajjirri muummee akkuma ammaa Adaamaadha. Adaamaa ganda 13 waajjirri keessan yeroo achi jira. Immoo hospitaalichi kan ijaaramu kan naannoo Finfinnee keessatti magaalaa amma haaraa shaggarnatti fakkaata. Shaggar jechuudha. Innillee irra guddaan kutaan magaalaa shaggar hedduun isaanii baadiyyama. Waan ta'eef yeroo kanatti magaalaa shaggar keessatti illee dhaabbanni hospitaalli akkanaa nama Oromootiin nama quuqamtoota Oromootiin ijaaramuuf yaadamuu nuyyuu waan guddaadha. Mee akkuma waliigalatti yaa'u egaa waan wayii keessa deddeemuun keenya hin oolle kaayyoon keessani waa lama aga waa lama sadiiti jechuudha. Akka tokko hospitaala gadi dhaabuudha biyya sanitti naannoo magaalaa Shaggar keessatti. Kun immoo achumatti immoo faarmaasii guddaa ta'e tokko mana kuusaa qorichaa ka achi
kutaalee Oromiyaa hundaafuu raabsamuu ijaaruudha. Inni kunini hospitaalichi amma ijaaramu kuni yoo pilaanii raawwattanii tan ta'e hawaasni amma yeroo garii hospitaala tokko yoo ijaaran tokko hospitaala waliigalaa mana yaala waliigalaatti argatan for example akka Arsii Nageelle Arsii keessatti Dr. Guddataa Himikkaa ijaaran sani fakkaatamu ka waan addaa qabumu maal jedhu. Hospitaalli kenna jeneraal hospitaal amma overall jira namni piraayiveetiin banaa baay'ee hospitaal bakka hunda jira hin beekaa jeneraal hospitaal fi miidiyeem hospitaal kiliinikiin Oromollee namni hundi banaa jirani gin amma nu waan achitti takkuun dalagamin internaashinaal akka hunu amma nama biyya alaa deema akkamamaa jedhanii kalee yoo dhibamanii dhibee adda addaa kaanserii nu amma fayyaa jira biyya namaatti seelii kontiroolii godhaati. Onneen namaa itti tabalashaatu hin hojjetanii hin arginaa biyya kanatti. Bakka hospitaala macarrashaa riiskii hospitaal jedhama akka afaan biyya kennaa nu jirru oolu naashinaal hospitaala jedhama Ingilifaanii. Naashinaal isaan banuuf amma fakkeenyaaf misaaleen Xuqur Ambassaa siistemiin isaa kaamata 100 Humata akka waan itti bal'ateen qabu waan onnee tokko onnee ijoollee minaamin adanii gizee tokko itti daddabalan malee. Bakkaan hikimannaa seeraan akka addunyaatti ruubillee waan ta'umatti fakkaatu bu'aan isaa keessaa amman beekuuf duruu achi jiru. Kanaaf nu amma kayaanne hospitaala intarnaashinaali isaan ijaaruu fi nama kenna bakka argetti makiinaan garangala namni Itoophiyaa sun hundi makiinaan akka malee dhumanii makiinaan yeroo baay'ee ka sarvisii biyya namaatti itti kennee geessee achi dhaqee nama fixa. Kanaaf gargaarsumaatu nu argatan dhiini namaa hin jigaa homa namuu fayyuu danda'utu lubbuun isaa ba'a. Ombulaayisiin hin jiru. Ombulaayisiin tiraanspoortii dhaqqabuu hin danda'u. Lafti karaa rakkisaa akka beekamu karaan hin ta'u. Giddii ombulaayisii filaayitii qabaatuu qabanii nook akkuma biyya kanaa kana ciiftee filattee sachuweeshinii peeshantii sanii ilaalanii dafanii bilbilanii dhaqqabanii lubbuu isaa baasuu gargaaruu ba'iinsarra haakimiin deemee gargaaruu kana akka qabaatu pilaaniin kenna. San immoo ganzaba baay'ee barbaadaa dandeettii baay'ee barbaadaa haakimtoonni kenna masaaraa wal quban qabanii amma fakkeenyaa fi piiraamiidik jedhama fiildii sammalaa hin beektaati warra kanarra hojjetu jira. Akka haakimiititti fuul keerii kennanii oksijiinii itti hidhanii dhiiga dhaabanii hodhanii fidanii tiniin hospitaala tasarkaanii. Fiildii sanii yoo amma nama akkas baratee hin argatan kennaaf nama filaayitii godheetiin haakima noormaalii qabatee deemuu ta'e malee. Koorsii baay'ee isaan barbaachisa. Kanaafuu hospitaala akkas ijaaruu barbaannan. Dhugaa baay'ee waan isin haa gargaaru nu haa gargaaru isin qofa miti. Wanti Oromoo waan kenna. Nullee gaafachuu irraa itti hirmaachuutti nu haa kaasu jedha. Dhugama wanti yaadame waan diqqaa miti. Kun amma yeroo baay'ee akkuma walii galattuyyuu yeroo fudhata. Maaliif yeroo fudhata tokko birookiraasiin biyya keenyaa illee hin jira. Waan hadha wayii hadhan godhaa jette bara itti manuma dhuunfaayyuu itti ijaaratu hin dandeenye kanatti lafa argatuunuyyuu lafa fudhatuunuyyuu lafa sanuyyuu seera qabeessuunuyyuu hedduu yeroo namarraa fudhata. Yeroo baay'ee namoonni keenya waa jalqabuu hin sodaatu Oromooni jalqabee immoo xumuruu sootu itti ulfaata. Maaliifi wal faana deemuun nu hanqata waan ta'eef jechuudha. Agawii wal faana deemnee wal geggeessineefa wal biraa deebina. Inni kun hafuu qabaani dhaamsatiyyaa namoonni waan kana dhagaa jirtan waan aadde hayaati jedhaa jiran dhagayaa jirtanii waan diqqaa miti. Waan nama 2-3 yookaan nama 70 aksiyoonii waldaa aksiyoonii naatoo dhaabe kanaan fiixaan bayaa osoo hin ta'in
waan guutuu Oromoo irratti hirmaate akkuma dandeetti qabu ogummaa isaatiin kan maallaqa qabu maallaqaan kan waan utubuu dandeenyu hundaanuu dhaabbata kan akka gadi dhaabbatee already gad dhaabbateera already heeyyamni dhumateera piroosisiin yaa'u dawaa galchuus eegalamaa jira waan kana irratti otoo walirratti ilaaluu baannee wal gargaarreen dhaamsuma kiyya mee har'aa fi dhuguma maalii fi wantoota gugurdaa atu jira wantoonni hojjetamanii hedduun ofafoo jiru haga dhaatti ji'a 5 jette jiini 5 baay'ee diqqaadha namoonni jajjabeeffamuu qabdanii jedhee maalee namni ji'a 5 keessatti sanuu biyya Noorwee ijoollee qabaattee heeyyama kanaaf biyya deddeebi'aa ture yoo jettu biyya Oromiyaa deddeebite natti fakkaata akkasitti ibsuu barbaada biyya deddeebi'anii heeyyama kana fichisiisuunuyyuu ulfaataadha nama heeyyama yaaletu argee beekee waan argetu hubata kanaaf amma ji'a 5 keessatti wanti kun hagana deemuun isaa jajjabeeffamuu qaba immoo irra guddaa waan kana miidiyaaleen Oromoo kan sagantaa kana argaa jirtan dhagayaa jirtan waan kana hundeessitoota yookaan bu'uuressitoota waldaa aksiyoona naatoo kana gamuma jiran namoota itti gaafatamummaa waa'ee miidiyaatiif kennuu qabanii affeertanii wanti kun gurra ummataa ga'ee deebeeti ummata akka gargaaru akka irratti hojjettan jedha addatti dhugaa waan hojii guddaa hojjetame waan dhaga'ee gaaffilee amma maalee tokko wantoonni tokko nutti mul'atuu qaban sodaan wanti jedhamu wanti hojjetamaa jiru guddaadha namoonni keenya wanti hojjetamaa jiru guddaa yoo ta'e hin sodaatu amma an sodaan faarsu asirratti maaliif Oromoon miliyoona 60 ol jedhna garuu waan isaa godhachuu irratti fuulleffachuu qaba Oromoon ka jedhu jechuudha kun immoo tokkoffaa wanti kun yoo achi gad dhaabate akkuma atuu jette wantoonni hir'isan tokkoffaa hojii dhabdummaa hin hir'isa namoonni achi keessatti fiildi garagaraatiin muummee garagaraatiin eebbifamanii hojii dhabanii jiran kan gama fayyaatiinis haa ta'u gama biraatiin illee dhaabbata kana jalatti qaxaramanii maatii isaaf of jiraachisanii maatii jiraachisanii biyyaafillee bu'aa godhuu danda'anii jedhee yaada. Ka biraa immoo maali dhaabbatichi kaayyoon isaa waan qoricha amma guddaan rakkoon kenna rakkoon saba keenyaa yeroo ammaa kana qoricha biti yoo jedhani yeroo ammaa kana dhuguma maaliif biyyallee anillee harka tokko dhaqee argee jira namni tokko kilinikii diqqoo banate makakkalanyaa kilinik jedhee banate jiddugaleessa kilinika jiddugaleessa ibalu jedhee asii banee ka'ee achi sissee immoo faarmaasii banaa achi maleen argitu qoricha kana achi dhaqii bitii jedhaan gatiin isaa baay'eedha maaliif bakka itti fayyaan itti gurguramaa jiru bakka fayyaan namaa itti miidhamaa jiru kanatti naatoon waan akkanaa kana rifaatuun kun itti dhagamee waan kana hundeessa jedhee ka'uu isaatiif dhugaa gamanumaanis jajjabeessuu barbaada ammallee kana caalaa jabinnaan akka hojjettaniif nullee Oromiyaa Digital Miidiyaan waan dandeenyuun wantoota gurra ummataa gayuu qaban jennu waa'ee kanaan hordofnee isin faana buunee gurra ummataatiin hingeenna kun qofti gahaa miti miidiyaaleen gugurdaan nu caalan immoo waan kana miidiyaa akka Oromiyaa Network miidiyaa akka Oromiyaa 11 kunniini waan kana irratti jabaatee hojjetee gurra ummataatiin gayuu qaba jedha mee dhuguma guyyaa har'aatiif gaafii baay'ee sitti illee baay'isu yoo wantoota silaa amma
gama WhatsAppiinis haa ta'uu, gama Telegiraamiitiin haa ta'uu, gama waa hedduu addaatii argaa jira. Wantoota achi irratti hawaasatti ibsuu barbaadde asirratti sagaleen sabni Oromoos haa ta'u sabaaf sablammiin biyya san keessa jiru maaliin waldaa aksiyoona naatoo kana cinaa dhaabbatuu qaba jetta? Amma tokkoffaa isaan kan bira dhaabatanii warra abbaa qabeenyaa ta'anii fakkeenyaaf ji'a 5 nurraa fixe amma baay'ee nama keessummeessuun baay'ee ophini biyya irratti ka arge baay'ee nu gargaaranii haa galatoomanii warri biiroo sirriitti dafanii nuuf fixan ture waan nu gaafannu ispeeshaalii anu achi jiru dafee naadhuma ture hin beekan bakka seeraa san bichatti ciniinanii nu qabanii torban tokko muluu rakkanne bakka seeraa sanitti immoo baay'ee akkasuma natti fakkaata baay'ee itti duudhaa qaba. Amma ani asii jiraadhaa dalagaa qabaa maatii kee jiraachisaa gizee tokko haguma ji'a 5-6 hayyama fudhadhee silaa dalagaa namooza malee gadhiisii waan kana itti jedhee dafee fixee gadi dhaabee silaa tasgabbaa'ee uummatattillee ofirraa qoodee biyya irratti waan naatoon barbaadu hunda godhee lafallee amma isaan nu dinne isaanummaan jabaadhatii koottatii nu gaafadhaa danda'ati haguma isin barbaachisu xiqqoo deemaa amma hospitaala jalqabuuf half biliyoona nu barbaachisa 500 miiliyoon jecha kana haga buusanii namni walitti buusuu eeguun qabdanii lafa argatu waan dandeettaniif haga birrii ta'ee nama darajaa kottallee ka jedhu jaarraa jalaan nu himanii kanaafuu nu gargaaran jedhee yaada. Amma haguma kana gizee kana qarraxeetiin yoo jedhu ani tiraanispoortiin argadhu jecha amma fakkeenyaaf ofiif jiraatu illee danda'e biyya yaabbadhee deemee akka ammoo damooza eegee ji'aan tokko deemaa kiisii kiyya baasiti. Kanarratti yoo namni volontarii ta'een nu gargaaru jiraate abbaan qabeenyaa tokko itti gammada. Ani dalagaa gadhiisee waanuma yaabbadhuun tiraanispoortii godhee dhaqee uummatatti sirriitti bee fakkeenyaaf Jarman dhiyoo tana dhaqee achiin nama halaafina tanarraa fudhadhee nama haga ta'eetitti himadhee waa hunda itti ibsee uummanni illee dhaga'ee isaan bakka buusee jecha amma Jarmanitti ani isaanumaan waliin kontaaktii godhaa jecha akkanatti jaaruuf itti himuuf dawaa kana immoo eessarraa gala ka jedhu barbaaduuf ganzaba na barbaachisa. Haga silaa naatoon ganzaba akkasiin qabu birri baay'ee amma gara 100,000 lakkaa'ama birri nama ittiin sosocho'aa jiru hin beekta akka birri Itoophiyaatti jecha. Kanaaf odoo gizee ta'eef dalagaa kiyya dhaabee boqonnallee ta'u fudhadhee deemeetiin kana hojjedhee dafee bu'uuressee karaa qabsiisee baay'ee itti gammada. Garuu yoo ta'uu baate namnummaan hundi sheerii narraa bitatanii onlaayinimaan haga dandeenye ani hojjetaatumaan dhaqee deddeeme waan barbaachisaa guusisee hin godhaa sheerii manurraa bitanii nu bira haadha baatanii wanni akkana kun akka jiru haa beekanii baramma abbaan qabeenyallee hospitaala qabu waan godhuu danda'anii hin beekan ginnu aniifate amma leezaan leevilillarlee yoo jiran fayyarratti biyya kanatti waan godhamu qabu beeteennatti akka baatirii kana akka ifaa mana laallu kanatti nutti mul'ata inni fayyaa biyya sanii. Kanaaf waan nu arginu waan nu beeknu kana waan isaan hin hubanneef isaan illee nurraa hubatanii seedaa hin danda'amaa jedhanii hin argisiifna akka danda'amu nu bira haa dhaabatanii abbaan qabeenyaa hundi at least sheerii nurraa bitanii nu amma sheerii xiqqishuu goone beekta haa uummanni wal qixxaayu akka namni birrii baay'ee nutti seenetiin hospitaala kana kontiroolii godhee ol qabaa waaqa qaqqabaa jedhee nu cinqine jenneeti 20,000 miiliyoona tokko bichaa goone namni tokko ka bitatuu ni danda'u. Miiliyoonuma saniin lagizee nurraa bitatanii yoo baay'ee rakkanne itti olee daana jennee yaanna miiliyoona sana abbaan qabeenyotaa sirriitti yoo nurraa bitan akka dafee hospitaala ijaaramuuf yoo isaan keessa seenanii hospitaala kana waaqa isaa edaa sarratanyaa wanni paawuriin isaanii akka nurra ol taree caanaa hospitaala kanatti finne jechaa fi wanni gad xiqqeessinee miiliyoona tokko gooniif sanumaan nurraa haa bitanii gina mana baay'ee piroomisii naa seene silkiin miiliyoonaati jettu si erginaa dafiti biyya dhaqee huneetaa sirreessi namnaan jedhe gara nama 10 ta'a. So akkanatti irra nu waa hirmaatanii gurra nu waa qabaatanii gizee isaan waa nu gargaaruu danda'anillee jira. Kanuma isaanitti hima tokko ka baay'ee isaan beekuu barbaadan birrii Itoophiyaa 20,000 haga miiliyoona tokkootiin bitatuu danda'a namni hedduu kanatti 100 bituu danda'a 10,000 200 300 400 akkasitti haga miiliyoonatitti namni bitatuu hin danda'a jechuudha 20,000 qabe. Akkasitti miseensa ta'anii bitatanii jecha sheerii. Biyya irratti amma already sheeriin gabaarra oole
beeksisatu nutti hir'ata. Amma miidiyaa irratti beeksisuu namoota kanatu nutti hir'ata. Kan amma saniif deemaa jira. San sirreessee waan hir'atellee waan sirreessinu jira sanis sirreessina jedhee deemaa jira. Sheeriin kanaan bitama. Lammata immoo akka amma jetti kana miidiyaan 11 Oromiyaa 11 fi OMN uumamni kun oduu sirriitti irratti nu hirmaatanii nu gargaaranii waan kana dafnee gadhaabnaa jedha. Kanarratti akka nu gargaaran adaraa jedha. Miidiyaan Oromoo hundi haga ijoollee yuutuubii qaban hunda kan nu beeksisanii nu irra hirmaatan. Lammata immoo nu amma lagizee fi feezii 3 qabna waan bada feezii 4 qabna waan hojjetu innu. The first health irratti fokusii goona. Dawaa amma tattamaan nu sila hayyamni dhumaara dhume already isaa fi hospitaala daddafnee hojjetu irratti achi boodagin zayitiin kun zayitii fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti laastikii tokkoon dhufa karaa Jibuutiitti irraa. Forjiidin seenaa namni marammaruun jira kan hin beeku gabaarratti laastikii tokkotti nannaqanii lafa kaanii waan inni ta'e kan beekne namni nyaata. Waan dhaloota irratti waan akka namatti fiduun beekanii keerlisii baqaan jira rabbumaaf jira ammanni suni. Waan akkasii sun akka fuuf zayitii faabrikaa jaaruu, milk reproduction diyaarii jaaruu uummanni kennaa akka horii faranjii horsiisan siistemii sanillee nama sana xalleetti gadhiifnee akka mangistillee nu gargaaree gabareen horii horsiisee sirriitti horii faranjii horsiisanii siistemii horii faranjii kanaan aannan nutti gurguranii immoo faabrikaa akka bannu. Tokko sanii duqeetii amma fakkeenyaaf jiini adda ga'uun baabura daayisisuu qabanii sun akka biyya kana daakamee gabaarratti maramaa teestii ta'a ekspaardeetiin isaa laalamaa akka uummanni keenya argatu. Wanni guddaa akkasii mana baaburaa guddaa akkasii banuu barbaanna. Yaa faabrikaa jedhama inni. Duqeet faabrikaa akka isaan beekan adii sana oduun ta'in yaa noormaalii midhaan qulqullaa daakanii akka nutti yaanu kan jecha. Kanas godhuuf deemna. Mana aanan foonillee pilaanii qabna. Bakka waan uummata keenyaa saba keenyaa nyaataa dhuguuf barsi qabu. Ifin amma siistemiin nyaataa buddeena nyaataa laaqana irratti. Akkasumas hafee amma ismoor biroo asitti. Atikiltii foon wanni chiikin uumama keessa kaanii nyaatan kanallee akka hoteelaa babbannee xixiqqeessine akka isaan nyaata siistemii jijjiiratanillee barsiisuuf kana hunda pilaanii qabnaa jecha uummanni keenya akka nyaata sirnaa nyaatee jiru sirnaa jalqabu. Kun immoo salphaa. Kanaafuu uummanni keenya sheerii kana haga danda'anii manaan ilmaan ofiitii fi ofillee haa bitatanii. Ilmaan teennallee biyya teenna jaalatti. Ijoollee sana biyya namaatitti facaafnee biraa deemura namni umrii qaba lubbuun teenya amma akkam jirra gaafa dhufnu fi'aadha. Kanaaf kanallee ilmaan teenyas biyya jaalatti nullee qabeenya gaafa umriin achi nu jaare biyyatti ogalan bareedanii. Miknaatum namni yoo dulloome afaan ijoollummaa saniin haasa'a. Afaan ijoollummaa sana Oromiffaa malee namni tokko amma nu afaan warra biyya kana haasofna yoo dulloomne gin dubbatuu hin dandeenyu. Afaan biyya siyaasofna tajaajila sirnaan argannu jecha asitti. Kanan ufumaafuu teennumaafuu yaaduu qabna waan kana ogoonu teennumaafuu yaadneeti Oromoo bichaa yaadnee odoo ta'ini akkasitti rannoo hirmaatanii galatooma jedhaan dheeressisitti. Lakki rakkoon jiru wanti akkanatti haa ibsituu barbaade tokkoffaan maali akkuma dura jalqaba irratti kaa'ee wantoonni waldaan aksoona naatoo karoora isaa karoora nama sodaachisu. Nama sodaachisu yoo jedhu hin danda'amu jechuu kiyyaa miti. Karoora ulfaataadha. Wantoonni hedduu yeroo tokkotti nama milkaa'uu dhabanii warroota waan wayii jalqabanii abdii muratanii waan kaayyoo ittiin yaadaniif hanqatanii karatti hafanii hedduutu jira jechuudha. Aksiyoonota sheerii gurguranii amma fakkeenya warroota yeroo gabaabaa keessatti gadaa baankii wantoota akka amma gadaa baankiin namootuma biyya keessaatiin biyya alaatiin hundaa'e sheeriin isaa biyyuma garmu hundaa bitame yeroo gabaabaa keessatti xiiqeffame namni itti xiiqi morkatti morkate wanti sun gad dhaabate jechuudha. Amma kunillee morkatamuu qaba. Maaliifi dhugama sheeriin gurguramuu jalqabeera taanaan sheeriin kunini karaa inni itti gurguramu ifa karaa ta'e karaa biyya keessaan gurguramaa ta'e akkamiin gurguramaa jira
akkamiin gara biyya alaa dhufeellee gurguramuu danda'a waan jedhu irratti hundeessitoonni waldaa aksiyoonii naatoo kuni jabinnaan irratti hojjetuu qabdan jedhaati. Nu immoo warroonni waa'ee kana dhagaa jiru. Kuni dhugaa namni waan milkii eebjutuun wannoodha eebjuu jechuuti osoo hin ta'in wanti kun hojiitti galameera jalqabeera takka jedhee lamaffaatti tarkaanfatuu irra jira. Isa kana nu immoo dhaabbanni kun yookaan aksiyoonni kunini kophaa isaa milkaa'uu hin danda'u. Waan kana keessatti akkuma waliigalatti waldaan kamiyyuu gaafa sheerii gurguree jedhu wanti sun waan waliiti kan walooti jechuudha. Wanti kunini gabaa sanatti waan dhiyeessu sana tajaajila uummataa kennee waan madaalayaa ta'e tokkoon jechuudha. Bifa gatiin sunini hawaasa naannichaa hawaasa waan sana irraa fayyadamutti bifa hin ulfaatiniin rakkinaalee amma kaasaa jirru kana kan akka fakkeenya namoonni keenya aadaa nyaataa jijjiiruu akka qaban warroota wantoota nyaata ittiin tolfannu kan akka zayitii kunniin baay'ee hanqataadha nu barbaachisa. Wantoota kanneen gatii isaan kalee bakka biraatii itti bitatanii gadiin hawaasa kana dhiyeessuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nu hundinuu namoonni waan kana dhagaa jirtan gamanuma sheerii bitatu irratti karaa yeroo I think yeroo gabaabaa keessatti karaa waldaan aksiyoonni naatoo kuni sheerii isaa ittiin gurguraa jiru sirritti yoo ammaan tana adda baasnee iddoo kanatti gurguramaa jirallee jechuu baanne wanti kun yeroo gabaabaa keessatti waan hawaasa karaa miidiyaalee biraatiinis karaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatiinis isiniif beeksifamaa. Kanaaf dhugaa waan nama gammachiisu waan gammachuuti. Wanti gammachuu kunini akka dhaabbatee hin hafne warroonni waan kana gadi dhaabdan ammallee jabaattanii gufuun hedduutu jira. Wantoonni nama dhaaba hedduutu jira. Akkuma ani fayyaata amma biyya tokko keessa waliin jirra. Yaa walillee yoo argine hin beeknu hadhuma si arge soorii. Kanaaf biyya kanatti jiruu biyya kanaa harkaa qabaatanii waan akkanaa kana kophaa milkeessuun baay'ee ulfaataadha. Akkuma amma dura isin fayyaat kaasaa turte wantoonni nu asitti ittiin hojjannu geejjiba ittiin deemnuun ala darbee waan kana geessuu bira hin danda'u. Fayyaatis I think wanta kana wanti waan ulfaataa waan biyyaaf tajaajilu waan biyyaaf bu'aa guddaa kennu kana ummata isii amantee abdattee waan kanatti seentee Oromoon dubartii yaada dubartii yaa'u baay'ee fudhata. Akka sin saalfachiisnes akka si harkattis wanti kun hafne abdii guddaa qaba. Yoo dhugama dhaamsa biraa hin qabaanne yoo waan jettu jiraate dhaamsa waan haga ammaa irratti mari'annee irraa haasofne keessatti wantoota silaa yaadee oduu feezii tokkoffaa kanaan guyyaa jalqabaa kanaani gara miidiyaa fuula miidiyaatti dhufee silaa waan jechuu qabu hin jenne waan jettu si hafe carraa daqiiqaa tokko sii kenne sagantaa kennaa gara xumuraatti fidne. Baay'ee galatoomii tokkoffaa si galatoomfadhuu barbaada. Ani itti yaaddateen namni kunis waan lubbuu qabaa jedhaa jettee na argu kan keetiif miidiyaa tokkoffaa ta'uu kan keetillee baay'ee ulfaadhu galatoomii. Lammata wanni jedhuu barbaadu amma biyya keessatti baay'ee rakkoon qabu. Already dhaabatee waan irratti itti tuttulfatuma malee baay'ee rakkoon qabu amma already achi jira. Amma kan biyya alaa kanatu na rakkisa.
Kabiyya alaa kana baay'ee kan irratti dalagamuu qabu asi dawaan akka asii galuuf. Namni argitan akkuma ammata argitee na gaafatti kana namni baay'eetu bilbilee haati maal isaa gargaarullee naan jedhe. Garuu ta'ullee amma jaaramneetini akkaawuntii akkamitti bananii akkamitti birriin kun bu'eetini. Anam waa'ee kaampaanii sanii ammoo deemu axxaarreen dhufaa onlaayin illee hin qabnaa yuutuubii isarrattis hin dabarsa. Telegiraamnis hin qabnaa achirrattis hin darbaa waasaap illee warra biyya alaatiif waasaap irra jirra baay'inaa achirratti hin dabarsa. Kanaafuu amma akkam goonaa nama na barbaachisa. Adda kiyya natti ulfaata amma bakka namni hundi ishi ka jedhu malee lakki hin dandeenyu meetti ilaallaa namni jedhu hin jiru. Amma sirri na hubataa jiran. Kanaaf nama sirriitti dandeettii qabu. Nama muuxannoo waan biizinesii kana qabu na barbaachisa amma akkamitti akkaawuntiin kun banamaa akkamitti birriin kunis bu'aa ka jedhu. Kanaafuu uummanni Oromoo biyya alaa piliis ani takkitti tiyyaan si yaamaa jira. Natti edaamaa ofii wal yaamaa ofii wal addaraajaa wal hagennu seerrilee wanni hundi na bira jira. Wanni barbaachisaa hundi kaan kaaf immoo amma deemee fiduuf deema. Kanaaf narra jaaramaadhaan galatoomii ulfaadhu siin jedha sillee. Ayyee ulfaadhu atillee dhugaa waan gaarii kun waan jajjabeeffamuu qabu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa keessummaatii keessummaan keenya guyyaadhaa. Adde Hayaat Hamdaati. Adde Hayaat Hamdaa akkuma dhageettani waan hedduu waan ajaa'iba ta'ee waan ulfaataa waan saba keenya gadadoo sabni keenya hagadhaa keessatti dhiitamaa ture rakkoo hamaa addas jiru kana nu hin beennaa nu hundi keenya maatii biyyaa qabna maatiin keenya mana yaalaa dhaqee kaardii baafachuu bakka qarshii inni silaa ittiin yaalamaa jedhee dhaqu kaardii bira darbuu diddee yooma kaardii iyyuu baafatee akka tasaa yaalamee jedhee iyyuu yaalima sanuyyuu haga argate booda warroonni kilinikii yookaan mana yaalaa adda addaa qabanii yaa waan ta'amaa jiru hin beekna hundi keenya farmaasii gabaabduu jidduu baranii jidduu sanitti manuma tokkotti baay'ee miidhamatu jira. Adde Hayaat Hamdaa immoo inni kun dhaabbatuu qabaa walii na'uu qabna jettee waayiloota isii nama 70 waliin waldaa aksiyoona naatoo gad dhaabanii biyyatti dhaabbatee jira. Seera isaa hunda guuttatee jira. Sheeris gurguramuun jalqabamee jira. Isa kana ka dandeenyu sheerii bitatuun ka dadhabne immoo waan miidiyaa irratti waa'ee dhaabbata kana dubbatamaa amma asirratti dubbatamaa jiru kana sheer yookaan facaasuuni namoota silaa waan kana bitatuu danda'an biraan akka geettan gamanumaan isin gaafataa. Adde Hayaat dhugamaa waan ulfaataa kana waan namoonni yeroo baay'ee dubartii jedha namni keenya. Dubartiin yaa waa guddaadha. Guyyaa tokkoyyuu an akka dubartiin guyyaa tokkoyyuu waan diqqaa yaaddi jedhee hin beeku. Haa ta'u garuu aadaan keessaa baane aadaan keessa guddanne biyyi keessaa baane bakka itti dubartii gadi qabu keessatti lakki waan kana waan dhiirrinuu dhugamanullee fayyamaa booma tokko jenna bakkuma tokko jirra. Haa ta'u waan kana namoonni hin uggite sibiila argitee waan silaa hin cabuu hin dandeenye cabsuuf itti kaatee waan isi gargaaree waan kana irra si aansu jedha. Gamanumaan dhugaa hawwii guddaa gama miidiyaa kiyya Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan hawwii wanti kun akka fiixaan bahu qabu asuma isi ibsaa yeroo gaarii nu qabaadhu. Mee wardi takkittiidha. Sheerii kana yoo bitatan fakkeenyaaf 100 yoo ta'e tokko arfaffaa kafalan ka dura. Tokko arfaffaa yoo kafalan jechaan 25 bichaa kafalanitti persentii 5 immoo hojii adeemsiftuu jedhanii 20 dhibbarraa persentii 5 kafalan. Sana jechaan 4,500 ta'a walitti gara 30 kafalanii jecha. Kaan ka hafee tura harka 75 amata 2 keessatti kafalan. Suuta fedhan je'aan fedhan je'a 3 fedhan je'a 6 akkasitti kafalanii gizee tokko waan kafalan sanii akka ittiin ulfaanne
sanii himuu fi galatoomii ulfaadhu. Hayyee ulfaadhu kanaaf yeroo gaarii naa qabaadhuuti dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa akkuma amma adde Hayaat dhaamsa dhumaarra jedhanitti yaa'u sheeriin piresentiin guutuu namni tokko yeroo sheerii bitatu piresentii haga 30 yoo bite kaan 725 yoo bitate 75 waggaa lamaa keessatti kafaluu qaba yoo fakkeenya kan 100 yoo ka bitatu ta'e kun kuwwan ka'umsi sheerii bitamuu 20 irraa jalqaba qarshii biyya Itoophiyaa jechuudha 20 haga miliyoona tokko namni bitachuu danda'a. I hope namni tokko sheerii meeqa akka bitachuu danda'u ammatti waan addanuu bahe hin jiru garuu yoo qabaatteef namni tokko sheerii meeqa bitachuu danda'a? Sheeriin tokko birrii 1,000 jechuun 1,000 gizee 20 jecha amma yoo 20 jecha 20 yoo ta'u 20 bitatan 20 irraa haga 1,000 miliyoona annaa 20 irraa qaba'e 20. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaa wanti sheerii ittiin bitamu sheeriin 1,000 irraa namni sheeriin tokko birrii 1,000 sheeriin namni tokko haga 20 bitachuu danda'a. Achiin booda akkuma danda'een namni haga miliyoona tokko illee bitachuu danda'a jedha. Kanaaf irra guddaa yeroo biraa waa'ee sheeriin eessa gurguramaa jira, sheerii garamitti bitachuu danda'ama, eessaan bitama, warroota biyya alaa jiranillee akkamiin maallaqa biyya irratti galchanii bitachuu danda'an yookaan biyyuma jiran kanatti akkamitti waan sana irratti hirmaachuu danda'an kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti qabannee isinii dhiyaanna. Addaa fi yaada armaa olitti dubbataa turre yaada ulfaataadha, yaada cimaadha, yaada jajjabeeffamuu qabu. Akkasumas karaalee sooshaal miidiyaa hunda irratti waan kana facaasuun aadde Hayaat Hamdaa bira haa dhaabbannu. Argitanii akkuma jirbiin walitti heddummattee arba hiiti jedhamu sani waan qabnu sheerii kana bitanne waan kennaa waan kana kaayyoo yookaan waan hawwii aadde Hayaatii akka milkeessinee ummata keenyallee wanta yaadame kan wanta amma itti yaadame kana gargaarsa kana argatuu qaba kana dhabee kana argatuu qaba jedhamu kana akka argattuuf akka gargaartan gamanumaan itti affeeraa koottaa keessanii bitadhaa waan kana hirmaadhaa isiniin jedhaa galatoomaa isinii jechuu barbaada. Galatoomii kennan ulfaata.